Ethiopian embassy! Ethiopian embassy! Blood is in your hands! Blood is in your hands! Shame on you! 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 Ali base no base, warasa janu base. No, they're not gonna go nowhere about it. They're gonna go in the streets. Hey, it's a Lindemann. Asik. It's a Lindemann. Astana. No, they're trying to push it, go to Come. Push it, go to Yeah, it's no difference. Karadekati ni lebo wedi nuachi. No. Luka makina ise bawu. Where's the mic? Hold your turn.
We protest. Why we decide? Yo. Impact na yo hidam. Kun Sena dan daun. Sena really. You must be proud. No ada. Tidak mudah main Yes, of course. They're saying it's okay if we get arrested. If you do not want to go to jail, please get up and get out of the yellow box. Manahit ayog alumfen ba malif dini keng ano tikurfa. Okay? Malif dini keng afsan kana ka please. Managalu barbadu mo manahit agalu barbadu. Sa ikesan. Yo hit agalu barbadu ta yakini. Tagalu barbadu. Numbushe. Hidamun maftemiti, hidamun barbachi. Game Barbaja. Yes. Asmata. That's how we say. Give me the mic. Why not? You want to go, that's your option. I don't care. Let other people know. Everybody doesn't want to be in the same place as you. I'm sorry. Wait. We want to comply with the police. I'm sorry. Not harass me, ma'am. Step away. Relax. Come on. Wanna ask? What are you doing? Oromo, listen. There is no point in getting arrested. If you get arrested, how are you going to keep protesting? It's literally stupid to get arrested. Just comply with the police. Adam, don't say that. Don't say that. There's no point in getting arrested. Oromo.
Oromo. Kanarra asitti nu salphisaa jiru innummaa keenya odoo kanarra baay'annee dhufne jarri kuni nurraa siqanii turani. Wala garra jenne miti. Wala garra yoom wala garra. Okay. Ganamaan haa dhufnu gaafa sana ganamaan dhufne asitti walaa agarru. Ila Oromo na dhagaa Oromo na dhagaa ila nagaadhaan baane nagaadhaan haa gallu. Raayitiin keessanii karaa cufuu miti nuun jedhani jarri. Kanaafuu kootta ila hin hidhamuun keenya jarri suni asitti hidhamanii deemanii kana wanni isaan argatu dabalama. Kanaafuu ila hidhamuu namaa keessa hin jiru. Ani annaawunsiin godha jara kanatti amma dandeessan makiina namaa sin tuqina saayidiitti agorru jarri kun haa deemani. Walii gallee ila jaalannus jaalachuu baannus jarri gadi baasuudhaaf deemu. Kabajaanoo gadi baasne wayyu. Tolega. No, jara kabajaa jechuu kooti miti. Nuti of kabajna malee jara kabajaan jirru. No hin jenne. Dhaggeeffadhu hin jarjaraani homaa bu'aan buusu hin jarjarru yoo jarjarre bu'aa hin buufnu ila hoo jarjarre wannan taanerra buuna dhagaa kuni biyya seera qabutti seeraan haa deemnu homaayyuu amma as keessatti hidhamnee kana seennee deemuni waan gaariidha. Hidhami gaachi gidduu seeni. Oromo wanda geeffadhaa al tokko wanda geeffadhaa. Dafinoo dhufu hojja duree dhufu nama 500 taanee dhufna jenneerra miti. Everybody sitting in this box. Yoo nama 500 taanee That's dhufna happened to jarattiin me. kun nu And they hidhuudhaaf arrested every dhiyaatu. single person in that bar. Gaafa gara biraa yeroo deebinee dhufnu Oromoo naannoo kana keessa jiru waan har'a ta'e himannee nama hundaatti himannee baay'annee waan har'a nurra ga'e kana himannee dhufna. Ijoolleen Ingiliz Londanitti wanta akkasii taanaan ijoolleen naannoo yeroo jiran wal ga'anii dhufanii of kabachiisan. Kan nuyi of kabachiifnu yoo baay'annee dhufneedha. Ilaala ijoollee Filadelfiyaa, ijoollee New York, ijoollee Virgiiniyaa hundi keenya wal geenyee jarattii kana dhiiga seedhaamna. Har'a garuu yoo hidhamtan, har'a yoo hidhamne dafnoo baana, hojja duree baana. Kanaaf kottaa maaloo wal mari'annee walii gallee akka Oromoo gadaa beekuutti, akka Oromoo wal kabajuutti, hattuuf gantuu kana kabajuutu hin ta'in. Wal kabajnee deebinee dhufnee jarattii kana dhiiga seedhaamna. Oromiyaa shall be free. Mana kana keessatti hin ajajna gaaf tokko hin oolu kun. Oromoo